lubbuu ummata keenya dhumaa jiru kana addunyaan akka beeku taasisuuf nutis gahee keenya taphachuuf kanaafi qabsoon keenya itti fufaa poolisaa wajjin haasofnee jirra akkuma argitan alaabaa keenyas fannifannee jirra sa'aatii muraasaaf embaasii biyya Itoophiyaa kan magaalaa Berliin jidduutti argamu to'annoo jala qeerroon galchitee jirti amma poolisaa wajjin waliigallee mormii keenya itti fufuudhaaf hanga hidhamtoonni keenya mana hidhaatii gadhiifamanutti hanga mootummaan kuni ummata Oromoo wajjin haasa'ee furmaata biyyattii sanaaf lafa kaa'utti mormiin keenya itti fufa iddoo kanas ni turre jechaadha kanaafu amma poolisiin yeroon waayyamu achi baanee garas deemna jechaadha Okay amma dhaqee haasofsiisanii sa'aatii kamitti akka as iddoo jijjiirru qof amma iddoo jijjiirruudha malee poolisiin Jarmanii by the way akka nu beektan kan barbaan poolisiin biyya Jarmanii mormii keessan akka feetan dheeffachuu dandeessu iddoo qofa jijjiiraa nun jedhanii iddoo isaan nutis waan isaan jedhan ni kabajna iddoo jijjiirree mormii keenyatti fufnaa jira Okay, la አማርኛ ተናጋሪ ወገኖቻችን ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ይህንን ባንዲራ እዚህ የሰቀልነው ይህ የሁሉም የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ብለን ሳይሆን ያ ይህ መንግስት አሁን እኛ ባወረድነው ባንዲራ ስር ተጠልሎ ህዝባችንን እየጨረሰ ነው ህዝባችንን እየገደለ ነው ይህንን አቴንሽን የዓለም ማህበረሰብ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ አቴንሽን አግኝቶ የኦሮሞን ችግር እንዲረዳ ነው የኛ ፍላጎት ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተስማሙበት የሁላችንም ባንዲራ ምንሰቅልበት ጊዜ ይመጣል ለጊዜው ግን ይህንን የኦሮሞን ህዝብ አንበረክካለሁ ለአንድ ሺህ ዓመት ሰብራለሁ ያለውን እብድ ጠቅላይ ሚኒስትር የኛን ባንዲራ የሱ ኤምባሲ ላይ ሰቅለን አሳይተነዋል እናሳየዋል ብሔረሰቦች ክብር ሲባል ይሄንን አልቀደድነው اتفاق قبصون الراسي ديمون نجرو إيرو أغا تربان توكوت ها؟ Angka jari kamu asli demo نجرو بر كم بلبل إمباسي تي Malah ada kabar tajuk. Arah Malik masih tergamnya. Wanti masih tergamnya. Ini balalefana Muhammad Imam Oromo tiga ture. Abiy Ahmad Oromo fakati nakanya tiga leje cu. Isa kana adjecha umat Oromo taati tu. Alama fokus tu isani. Auga di bahkan sama poli. Imam Oromo TV umat Ethiopia Saaf sabalammi gabromsa turu amantii fi kutaadhaan addaan qoqqoodaa tura tokkummaa kan argisiisu alaabaa keenya fannifannee guyyaa har'aa qeerroon biyya Jarmanii tokkummaadhaan bakka kanatti dhuftee argisiistee qonneessi jechuudha. Ammas aga hogganoonni siyaasaa bakka hidhamanii baafamanii mirgi abbaa biyyummaa Oromoon gaafate kabajamutti alaa hin gallu duubatti hin deebinu injifannoon uummata Oromoo. Qeerroo biyya keessaaf uummata Oromoof ergaa maalii qabda? Qeerroo biyya keessaatiif dhaamsi an qabu nafxanyaa fi nama nyaata Abiy Ahmadii fi waraana isaa hunda huutanii qabdanii jirtanii isin harka jira. Isin harkaa hin bahin. Nuti ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya haqaamaan isinirraa fagaanne waan isin barbaachisu hundaan isin maddii dhaabachuuf qophiidha. Duubatti akka hin mucucaanne gantuu fi hattuuf bakka hin kennina. Inni lammata ijoollee ilmaan Oromoo taatan warri viidiyoo kana dhageettan
Te humna tika rana keessa jirtan Oromiyaa poolisii keessa jirtan yeroo lammii keessa kanatti sanyiin duguuggaa jiru saayidii irratti raawwatame kana ilmaan Oromoo bira dhaabachuu qabdan yoo san hin godhin boru seenaan isin gaafata mootummaan kun kirkiree lafa dhahuutti jira mala dhabee jira addunyaan itti garagaltee jirti akka duubatti hin deebine isiniin jedha galatuma. Ayya galatuma. Ayye Habib har'a maaliif argamte sitti? Durandusee ati hedduun galata min jedha Hussein Ogiya ani kana hunda nu godhe tokkoffaa irratti siidha. Ani dhaamsa gabaabduu tokkoon qaba qeerroo biyyaatiif. Nuti beergar qofa nyaannee wayii feesbuukiidhaan isinitti yaa hin jiru akka biltsiginnaan karaa dhabdee uummanni qeerroon biyya alaa feesbuukiidhaan beergarii nyaatanii isinitti yaa jettet sanii miti nuti boris hadhas isinii wajjin jirra har'aan kana ambaasii kun akkasitti itti cufnee alaabaa isaanii cufnee alaabaa keenya fannifnee jirra. Abiy Ahmad immoo Oromoon bakka bu'ee hin jiru warri Oromoo taatanii jirtan akka jabaattanii gara Oromootti deebitanii qeerroo biyyaa wajjin falmattan usiin jira qeerroon biyyaa laas falmaarra jirti doonaariidhaaf beergarii qofa nyaattee jiraataa jirtu isinii wajjin dhaabataa jirti jedhaaniin. Ayye galatoo biyye Habib. Akkasi obboleewwan kiyya. Ayye. ኦኬ ወንድማችን ቢኒያም እንግዲህ ዛሬ ለምን እዚህ ተገኘ? ዛሬ እዚህ የተገኘሁት እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዛሬ ቄሮ ብለው ለሚፎክሩት ስንት ጀግና አለን ስንት የሚፈናቀራለን ለሚሉት ያው ዛሬ ያሳይተናቸዋል። ኑ ናና አውርደው እስቲ ና አውርደው በለው ወንድ ኮንክ ነገና በለው እዚሁ ነን። አሁንም ኤምባሲ ካልተዘጋ ከዚያ አንነቃነቅም። ግን ወሬ ብቻ ቱልቱላ ብቻ ምንም አይሰራም። የቄሮ ወንድነትና የቄሮ ጀግንነት ዛሬ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቲቪ ታያላችሁ። ስለዚህ በወሬ ምንም ስራ የለም፣ በፉከራ ምንም ስራ የለም። አገርን ማሳደግ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያሳየው እነሱ ራሳቸው ያለቅሳሉ። ከዛ በእንወጥፈን ስለዚህ አውርደው የቡዳ መድኃኒት ሰቀል ነው የምትለኝ? የቡዳ መድኃኒት ራስ ብን ብለህ ትጠፋለህ ከዚህ ብትመጣ። ኦኬ ለአገር ቤት ላለው ቄሮ ምን መልእክት አለ? አገር ቤት ላለው ቄሮ ደምን በደም እስከምንመልስ ደምን ደግሞ በትግል እየመለስን ነው። ዛሬም ነገም ጀዋር መሐመድ ከእስር ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎች የታሰሩት እስከሚፈቱ ትግላችን ይቀጥላል። ዛሬም እዚሁ ነው የምናድረው። እሺን ሳምንት እዚሁ ነው የምናድረው። ይሄ ኤምባሲ ካልተዘጋ አንነቃነቅም። ከዚህ ይሄ ብሔር ብሔረሰቦችን ይወክላል ብለው እዛ ባንዲራ ያደረጉት እኛ የብሔር ብሔረሰቦችን አርማ ወስደናል። ያው ወስደናል የሚሊሊክን ሸንተንበት። ስለዚህ ያ የሚሊሊክ የነኚህ ጽንፈኛ ቡዳዎች የቆማጦቹ ያው እዛ አውርደንላቸዋል። ስለዚህ ምንም ብፎክሩ ምንም የምሰሩት ነገር የለም። ኦኬ አመሰግናለሁ። መሐመድ ሀረ ማሊፍ አስተርገምት har'a wanni asitti argamnee fi imbaasii Itoophiyaa gabroonfataa dhiiga namaa dhugee asitti isa kana ofirraa cufuuf gonkumaa biyya kanaan jira hin barbaachisu. Akka biyya kanarraa akka mana jarattiin as keessa teessee asii waan gadda barsiisuun qeerroon teenya biyya keessa dhumataa jiru. Kanaaf abadan haga bilisummaatti himanteenne dhuma walii nagaa hin taane. Kanaaf as dhufnee dhiiga keenya duuna uummanni biyya rasaasa akkanatti itti deemaa nu biyya dimokiraasii jedhu kana malattii tana cufuu dadhabuumoo. Ayye qeerroo biyya keessaaf uummata Oromoof ergaa maalii qabda? Jabaadhaa nullee haga dandeenyuun raftee bulaan jirru dhiinni isin dhangala'us dhumattanis madooftanis duutanis haga bilisummaatti haga ifni wayinuu mul'atu isin bira jirra. Jabaadhaa isin jira. Galatoom ganni
በአማርኛ ዛሬ እዚህ የተገኘሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ዛሬ እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ዲክታተር የሆነውን የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ወይንም የአሁኑን አገዛዝ ለመቃወም ነው። ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ወይንም የፖለቲካ ታሳሪዎችን እንዲለቅና ከኦሮሞ ሕዝብ ላይ ግድያ እንዲቆም በሚል ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው ሁላችን። ኦኬ አገር ቤት ላለው ለኦሮሞ ሕዝብ ለቄሮ ለቀሬ ምን መልእክት አለሽ? እንግዲህ ውድ ወገኖቻችን ኩኒስ ባየ ረኮነት ይፈካቱ ማኒፍ ኢዶ ብራቲስ ከነመቶ እንግሊዝ ጆሌራ ታውቂያ ቁጥኒ ገልሜሰኔ ዋን እኔ ዋረኩን አማ አኒ ኃላፊነቲ ጉቱ ነው ፍረዳ ዋን ሀጠተ እኔ ዋን በርባደን ነሂመት ማለት እንዴ ኔ አከስሚቲ ነሙ ዋን አስገኔ ቢቢና ማኬ ሰገንሰኒ ከሴረ ጀርመን ቢቢና ማገሉኒ nama adabam jechu miti ofi lubbu ummata keenya dhumaa jiru kana addunyaan akka beeku taasisuuf nutis gahee keenya taphachuuf kanaafi qabsoon keenya itti fufaa poolisaa wajjin haasofnee jirra akkuma argitan alaabaa keenyas fannifannee jirra sa'aatii muraasaaf embaasii biyya Itoophiyaa kan magaalaa Berliin jidduutti argamu to'annoo jala qeerroon galchitee jirti. Amma poolisaa wajjin walii gallee mormii keenya itti fufuudhaaf hanga hidhamtoonni keenya mana hidhaatti gadhiifamanutti hanga mootummaan kuni ummata Oromoo wajjin haasa'ee furmaata biyyattii sanaaf lafa kaa'utti mormiin keenya itti fufa iddoo kanas ni turra jechaadha. Kanaafuu amma poolisiin yeroon waayyamu achi baanee garas deemna jechaadha. Okay, amma dhaqee haasofsiisanii sa'aatii kamitti akka as iddoo jijjiirru qofa. Amma iddoo jijjiirruudha malee poolisiin Jarmanii by the way akka nu beektan kan barbaannu. Poolisiin biyya Jarmanii mormii keessan akka feetan dhiyeeffachuu dandeessu iddoo qofa jijjiiraa nuun jedhanii iddoo isaan nutis waan isaan jedhan ni kabajna iddoo jijjiirree mormii keenyatti fufnaa jechuudha. Okay, ለአማርኛ ተናጋሪ ወገኖቻችን ለኢትዮጵያ ውስጥ ለሚኖሩ ብሔር ብሔረሰቦች ይህንን ባንዲራ እዚህ የሰቀልነው ይህ የሁሉም የኢትዮጵያ ባንዲራ ነው ብለን ሳይሆን ያ ይህ መንግስት አሁን እኛ ባወረድነው ባንዲራ ስር ተጠልሎ ህዝባችንን እየጨረሰ ነው፣ ህዝባችንን እየገደለ ነው። ይህንን አቴንሽን የዓለም ማህበረሰብ ኢንተርናሽናል ኮሚዩኒቲ አቴንሽን አግኝቶ የኦሮሞን ችግር እንዲረዳ ነው የኛ ፍላጎት። ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የተስማሙበት የሁላችንን ባንዲራ የምንሰቅልበት ጊዜ ይመጣል። ለጊዜው ግን ይህንን የኦሮሞን ህዝብ አንበረክካለሁ ለ1000 ዓመት ሰብራለሁ ያለውን እብድ ጠቅላይ ሚኒስትር የኛን ባንዲራ የሱ ኤምባሲ ላይ ሰቅለን አሳይተነዋል፣ እናሳየዋለን። ብሔረሰቦች ክብር ሲባል ይሄንን አልቀደድነው። itti fufa qabsoon har'a asii deemuun hin jiru dhiiroo aga torban tokkotti. Anka Jawari kamu asii deemuun hin jiru bara kun balbala imbaasiiti. Maali ada qabdataa jiru har'a maaliif asitti argamne? wanti nu asitti argamneef duraan dursanii balaaleffannaa mootummaa ilmaan Oromoo dhiiga dhugaa ture Abiyyi Ahmad
Oromoo fakkaatee nafxanyaatti gale jechuudha. Isa kana ajjeechaa uummata Oromoo dhaabsisu alaabaa fokkattuu isaanii waggaa 150 olii ilmaan Oromootii fi uummata Itoophiyaa sabaaf sablammii gabroomsaa ture amantii fi kutaadhaan addaan qoqqoodaa turan tokkummaa kan argisiisuuf alaabaa keenya fannifannee guyyaa har'aa qeerroon biyya Jarmanii tokkummaadhaan bakka sanatti dhuftee argisiistee ibsoonni isii jechuudha. Ammas haga hogganoonni siyaasaa bakka hidhamanii baafamanii mirgi abbaa biyyummaa Oromoon gaafate kabajamutti alaa hin gallu duubatti hin deebinu injifannoon uummata Oromoo. Qeerroo biyya keessaaf uummata Oromoof ergaa maalii qabda? Qeerroo biyya keessaatiif dhaamsi an qabu nafxanyaa fi nama nyaata Abiyyi Ahmadii fi waraana isaa hunda huutanii qabdanii jirtanii isin harka jira. Isin harkaa hin bahin. Nuti ilmaan Oromoo obboleeyyan keenya haqaamaan isinirraa fagaanne waan isin barbaachisu hundaan isin maddii dhaabachuuf qophiidha. Duubatti akka hin mucucaanne gantuu fi hattuuf bakka hin kennina. Inni lammata ijoollee ilmaan Oromoo taatan warri viidiyoo kana dhageettan ka humnatti ka waraanaa keessa jirtan Oromiyaa poolisii keessa jirtan yeroo lammii keessan akkanatti sanyiin duguuggaa jenoosaayidii irratti raawwatame kana ilmaan Oromoo bira dhaabbachuu qabdan yoo san hin godhin boru seenaan isin gaafata mootummaan kun kirkiree lafa dhahutti jira mala dhabee jira addunyaan itti garagaltee jirti akka duubatti hin deebineen isiniin jedha galatuma. Ayya galatuma. Ayye Habib har'a maaliif argamte sitti? Turan dursee ati hedduu nu galatoomin jedha Huseenoo kiyya. Ani kana hunda nu godhee tokkoffaa irratti siidha. Ani dhaamsa gabaabduu tokkoon qaba qeerroo biyyaatiif. Nuti beergar qofa nyaannee wayii feesbuukiidhaan isinitti yaa hin jiru. Akka bilchiginnaan karaa dhabdee uummanni qeerroon biyya alaa feesbuukiidhaan beergarii nyaatanii isinitti yaa jiru jettet sanii miti nuti. Nuti boris hadhas isinii wajjin jirra har'aan kana ambaasii kun akkasitti itti cuunnee alaabaa isaanii cuunnee alaabaa keenya fannifnee jirra. Abiy Ahmad immoo Oromoo bakka bu'ee hin jiru. Warri Oromoo taatanii jirtan akka jabaattanii gara Oromootti deebitanii qeerroo biyyaa wajjin falmattan usiin jira. Qeerroon biyya alaas falmaarra jirti. Doonaariidhaaf beergarii qofa nyaattee jiraataa jirtu. Isinii wajjin dhaabataa jirti jedhaaniin. Ayye galatoo biyya Habib. Akkasi obboleewwan kiyya. Ayye. ኦኬ ወንድማችን ቢኒያም እንግዲህ ዛሬ ለምን እዚህ ተገኘ? ዛሬ እዚህ የተገኘሁት እንግዲህ ያው የኢትዮጵያ ኤምባሲ ዛሬ ቄሮ ብለው ለሚፎክሩት ስንት ጀግና አለን ስንት የሚፈናቀራለን ለሚሉት ያው ዛሬ ያሳይተናቸዋል። ኑ ናና አውርደው እስቲ ና አውርደው በለው ወንድ ኮንክ ነገና በለው እዚሁ ነን። አሁንም ኤምባሲ ካልተዘጋ ከዚህ አንነቃነቅም። ግን ወሬ ብቻ ቱልቱላ ብቻ ምንም አይሰራም። የቄሮ ወንድነትና የቄሮ ጀግንነት ዛሬ በቤታችሁ ቁጭ ብላችሁ በቲቪ ታያላችሁ። ስለዚህ በወሬ ምንም ስራ የለም፣ በፉከራ ምንም ስራ የለም። አገርን ማሳደግ የኢትዮጵያን ባንዲራ ያሳየው እነሱ ራሳቸው ያለቅሳሉ። ከዛ በእንወጥፋል። ስለዚህ አውርደው የቡዳ መድኃኒት ሰቀል ነው የምትለኝ? የቡዳ መድኃኒት ራስ ብን ብለህ ትጠፋለህ ከዚህ ብትመጣ። ኦኬ ለአገር ቤት ላለው ቄሮ ምን መልእክት አለ? አገር ቤት ላለው ቄሮ ደምን በደም እስከምንመልስ ደምን ደግሞ በትግል እየመለስን ነው። ዛሬም ነገም ጀዋር መሐመድ ከእስር ቤት የፖለቲካ ፓርቲዎች የታሰሩት እስከሚፈቱ ትግላችን ይቀጥላል። ዛሬም እዚሁ ነው የምናድረው። እቺን ሳምንት እዚሁ ነው የምናድረው። ይሄ ኤምባሲ ካልተዘጋ አንነቃነቅም ከዚህ። ይሄ ብሔር ብሔረሰቦችን ይወክላል ብለው እዛ ባንዲራ ያደረጉት እኛ የብሔር ብሔረሰቦችን አርማ ወስደናል። ያ ወስደናል። የሚኒሊክን ሸንተንበት። ስለዚህ ያ የሚኒሊክ
የነኚህ ጽንፈኛ ቡዳዎች የቆማጦቹ ያው እዛ አውርደንላቸዋል። ስለዚህ ምንም ብፎክሩ ምንም የምትሰሩት ነገር የለም። ኦኬ አመሰግናለሁ። መሐመድ ሀረ ማሊፍ አስተርገምት har'a wanni asitti argamnee fi imbaasii Itoophiyaa gabroonfataa dhiiga namaa dhugee asitti isa kana ofirraa cufuuf gonkumaa biyya kanaan jira hin barbaachisu. Akka biyya kanarraa akka hin banne jarattiin as keessa teessee asii waan gadda barsiisuun qeerroon teenya biyya keessa dhumataa jiru. Kanaaf abadan haga bilisummaatti himanteenne dhuma walii nagaa hin taane. Kanaaf as dhufnee dhiiga keenya duunu uummanni biyya rasaasa akkanatti itti deemaa nu biyya dimokiraatii jedhu kana malattii tana cufuu dadhabuumoo. Ilantaane buleessu. Hayyee qeerroo biyya keessaaf uummata Oromoof ergaa maalii qabda? Jabaadhaa nullee haga dandeenyuun raftee bulaan jirru dhiinni isin dhangala'us dhumattanis madooftanis duutanis haga bilisummaatti haga ifni wayinuu mul'atu isin bira jirra. Jabaadhaa isin jira. ገለተም ገኒ በአማርኛ ዛሬ እዚህ የተገኘሽበት ምክንያት ምንድን ነው? ዛሬ እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት ዲክታተር የሆነውን የኢትዮጵያን ጠቅላይ ሚኒስትር ወይንም የአሁኑን አገዛዝ ለመቃወም ፖለቲካል ፕሪዝነርስ ወይንም የፖለቲካ ታሳሪዎችን እንዲለቅና ከኦሮሞ ሕዝብ ላይ ግድያ እንዲቆም በሚል ነው እዚህ የተገኘ ነው ማለት ነው ሁላችን። ኦኬ አገር ቤት ላለው ለኦሮሞ ሕዝብ ለቄሮ ለቀሬ ምን መልእክት አለሽ? እንግዲህ ውድ ወገኖቻችን ኩኒስ ባየ ረኮነት ይፈካቱ ማሊፍ ኢዶ ብራቲስ ከነመቶ እንግሊዝ ጆንዴራ ታውቃ ቁጥኒ ገልሜሰኒ ዋን እኔ ዋረኩን አማ አኒ ኃላፊነቲ ጉቱ ነው ፍረዳ ዋን ሀጠተ ጀኔ ኩ ዋን በርባደን ነሂመቲስ ማሊፍ እንዴ ኔ አከስሚቲ ነሙ ዋን አስደኔ ቢቢና ማኬ ሰገንሰኒ ከሴረ ጀርመኒ ቢቢና ማገኑኒ nama adabamtu jechuu miti